Cala yaa baqattummaadhaa amata 25 amata 20 amata 15 amata 16 amata 10 ammataan cala yaa baqattummaadhaa amata 15 warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota seenaa tub nagaa walitti deebinee jirra. Egaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa ga'u jecha har'a dhimmiin irraa dubbachuu deemu dhimma Oromoo Yaman jirtu irraa irraan tana dubbachuu deemu. Oromoonni Yaman jiru yeroo ammaan tanaa rakkoo hedduudha qaba jechuudha. Kaleessallee mootummaan ni jirti haalli biyyaatis akkanaa miti jechuudha hanga tokko gartee biitiinis lolarra hin jirtu amma Israa'elis Ameerikaanis akka fedhe dhufee haleeleeti rakkoon heddummaatee jirti jechuudha rakkoon nagaatis ni jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'e alhamdulillah ummanni kun ummata galatoomfamuu qabu nu ummata baay'ina dila kana qabu if keessa nu qabeetuma jiraachaatuma jirra jechuudha. Dhugaa dubbanne gama nagayaatiin gama gartee dararaa Yaman keessa jirtu dallaaluma Oromoodhaati kan nama dararu. Kana achitti hawaasa bal'aa amata meeqa keessa jirra nagaan jaalalaa gammachuun wajjin jiraachaa jirra jechuudha. Kanaaf waliin irraa dubbachuu barbaadu obboleeyyan keenya diasporaan Oromoodhaa kan biyyoota gartee gurguddatan biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa jiraatan hawaasni biraa hawaasa isaa kan bakka jiran maratti irra deemee ilaala jechuudha. Isin silaa arraan tana dandeettiidhaa biyya san keessatti biyya Awurooppaa hunda keessatti isin qaba jechuudha. Diinagdeedhaas ni qabdan baay'inaas ni qabdan jechuudha. Silaa rakkoo uummata kanaa as deemtanii irraa dubbachuu dandeessan jechuudha. Yeroo hedduu gartee nuti numa iyyina malee rakkoo hawaasaa gabbu'ee uummanni keenya walirraa furaan jiru jechuudha. Mootummaa qofa quba laalnaa jechuudha. Gamas qofa jenna jechuudha. Harma hundattuu wal quban qabnu faca'insiin kana gubbaan dhibbatti hedduudhaa jira jechuudha. Amma waniin akka sagalee ummata Oromoo Yamanitti waniin dubbachaa jiru ummanni Oromoo Yaman warreen qabsoorra kaleessa fa'aa turan hedduu jira. Arramoo qabsoon chaataraa bara 1990 akka booda eega facaateen booda warreen gaafsa irraa ka'eela amma as jiru jechuudha. Amma 30. Maatii soratanii ijoolleen isaaniittis gurguddatanii gariinis barnoota fixee carraa hojii dhabuunis ni jira jechuudha. Gariinis jireenyi gadadoo tahee jireenya hamaa keessa jira jechuudha. Ummata kanaaf sagalee tahaadhaatiiti yoo isin gartee akka komunitii biyya sanittis sagalee taatanii waan takka gaafatan formaanii ni dhufa jechuudha. Namni gartee 4-5 yoo walitti dhufee waa gaafate formaanii ni dhufa jechuudha. Cala yaa baqattummaadhaa amata 25 amata 20 amata 15 amata 16 amata 10 ammataan cala yaa baqattummaadhaa amata 15 deemu jiraan jechuudha. Ijoollummaadhaatti hin fudhe jechuudha. Ilaa hangaarraa baqattummaan deemu jira jechuudha. Formaata tokko hin qabnu jechuudha. Formaata tokko gara yoonchisiyaarraan formaata tokko hin qabnu jechuudha. Obboleeyyan keenya kan Ameerikaa kutaalee garaagaraa jiran, kan Kanaadaa jiru, kan Ustaraaliyaa jiru, kan Suudiin jiru, kan Ingiliz jiru, kan Ingilaandii jiru, kan Hoolaandaa jiru, biyyoota garaagaraa keessa jirtan sagalee nuu tahuu ni dandeessan. Formaata nuu godhuu ni dandeessan. Ammoo as deebitanii hawaasa kanaaf gartee waagoonaa fadhii isin keessa hin jirtu jechuudha. Anaa fi miti uummataan amma irraa dubbachuu jiru kan warreen ijoollee sun har'a yoo asii faamilii kana fuutanii baatan ijoollee sun uummata Oromoodhaatiif faayidaa ni gooti jetiin aman. Garii warra barnoota fixee tatta'a. Carraa hojiin qaban. Gariin akkuma isin hin jee jireenyiinis gatoodha jiraachuunis itti gartee jiruun koodii gaafattee jirtu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya kan Ustaraaliyaa, kan Kanaadaa, kan Ameerikaa garaagaraa, Suudiin, Hoolaandaa biyyoota London jirtan sagalee nuu taha ummata kanaaf. Ummata Yamaniif sagalee nuu taha. Ummanni kun rakkoo keessa jira jechuudha. Namni biraa ammaan tana sabni Amaaraatis, sabni Eeltiraadhaatis baqataan Anfarees ni jira ummata isaas deebi'anii ilaalan. Hattaa tajaajila gartee yoonnitti illee wal qixaa miti. Isaan nama qaban nuti nama hin qabnu jechuudha. Ummata kanaaf sagalee tahaa silaa sagalee taataniif ummanni kun silaa wannummaan gartee ilmi namaa tokko gamtaan ka'ee gaafate formaata tan arkanne hin jirtu jechuudha. Sagalee nuu tahuu ni dandeessan. Laakiin faca'ina qabdan jararraa hanga gandaatti qabsoonis qabsoo gandaa galtee jechuudha. Ati ka qabsoon tee ganda galtees namuu ganda isaarraa naannoo isaarraa kan hawaasni biyya tana keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Harargee naannoo garaagaraarraa Baalees akkas Arsii Baharraayis akkas Arsii Lixaarraayis akkas naannoo Walloorraayis Jimmarraayis kutaalee Oromiyaa naannoo hundarraa hawaasni baqataa ta'e Yaman hin jirre hin jiru jechuudha akka Oromiyaadhaatti naannoo hundarraa.
ati gartee akka gandattis dalaguu barbaadu ilmi ganda keetii naannoo teetii asitti ilmaan wajjin rakkataa jirutti guutuudha. Baha taatus, Harargee lixaa taatus, Dadar taatus, Gaara Mul'ataa taatus, Dirree Dhawaa taatus naannoo hunda baqataa ta'e kan biyya tana keessatti naannoo nama maqaa irraa dha'e tana hin jiru jechuudha. Qabsoo rakkoon Oromoodhaa rakkoo Oromummaadhaati maree rakkoo gandaatii miti as deebi'aatii nu laala. Sabni biraa addunyummaan tonuu hawaasa isaatiif dubbataa jirtiiti. Sagalee tahaadhaa fi uummata Oromoo Yaman kanaaf osoo silaa dubbattanii gaarii turtan. Walli isaa callaa carcar qofaatu as bahee irraa dubbate jechuudha. Namni tokko irraa hin dubbanne jechuudha. Akkamiin namni baqataan tokko waraqaa UNHCR amata 20 amata 30 qabatee ta'an. Amata 15 amata 10 amata 15 amata 10 numaa hin jiru yoo xiqqaatee amata 15 20 25 30 kana jechuudha. Baqatuma Oromoo qofa kana agarra jechuudha. Takka Yamanis ammaasuma hin jirtu jechuudha. Baqataan gartee amata hoggaa dila kana waraqaa adii qofaan mataa nu malee nu hin jiru jechuudha. Yaa Oromoo, yaa warra Awurooppaa jirtan, yaa warra iddoolee garaagaraa jirtan, kan biyya keessa jirtanis, kan biyya bulchaa jirtanis rakkoon keenya kana isa kana laalame. Rakkinni keenya rakkoo hawaasa jireenyaa qabna malee rakkoo siyaasaa hin qabnu. Rakkoo jireenya hawaasummaa kana nuu laala. Addunyaan irrumaa galla hundi keenya tokko irratti nafnu. Warri irra jireenya gaarii jireeyuun irraa jijjiiramtee gartee nagaan jiraachaa jirus rabbiitu sirraa jijjiireetiiti. Namtichi gartee irraan tana rakkoo nama tokko irraa fudhe guyyaa qiyaamaa addunyaa kanatti rakkoo isa irraa hin fudhe rabbiin duuba as deebi'aate rakkataa Oromoodhaa kana baay'inaan rakkoon ta'e heddummaattus rakkoon hanga gartee warreen yeroo dheertuu gartee faamiliin ammaan tan xalaayaa eenyummaadha amata 20 amata 15 amata 25 amata 30 qabatee taa'u kana yoo furtan kaanilleen wal duraa duubaan namni rakkoon irraa hiikamaa deemaa jechuudha. Kan ammaan tana bahara irraa bu'ee yaa'u itti dhiise. Kan gartee amata dila kanas keessa jiru furmaata harkatuu qabaa waan jiruudha irraan tana dubbachuudhaaf gama keessan dhufe jechuudha. Kana jechuudha. Biyya tana keessa namni tokko hawaan kanarraa nu dubbatu hin qabnu jechuudha. Akka rabbitiin oollee gallee bullee galu jirra jechuudha. Hawaasni irraa rakkoon ani isiniin jee tana qaba jechuudha. Rakkoo jireenyaa tana qaba jechuudha. Yaman keessatti rakkoon tana ala numan jirtu jechuudha. Kanaaf wanni nan sila arraan tana akka obboleessa keessan gartee isinirra beekeetii miti isinitti waywaadde hangumaan beekuun as bahee isinitti waywaadde jechuudha. Uummata Yamaniif sagalee ta'e jechuudha. As deebi'aatii uummata kana laala. Warreen gartee akkuma reefu maqaa isinii dhahee biyyoota garaagaraa keessa jirtan as deebi'aadhaatiiti. Gara community Oromoo tan biyyoota garaagaraa jirtuunis gara gartee biyyoota Itoophiyaadha community Itoophiyaatiin taatus arraan tana gama hundaatu Oromoo jira jechuudha. Oromoo jira nama Oromoof hojjetu dhabame malee arraan tana kan biyya 4 kiiloo jirus Oromoodha. Kan Awurooppaa jirus kan dandeettii adda addaa qabatee irra ta'aa jiru Oromoodha garbu hundattu. Doktorii yuunivarsiitii garaagaraa keessattis iddoolee garaagaraa keessattis kan taayitaa qabatee jiru nu jechuudha. Ammoo uummata kanaaf as deebinee waan takka godhuu hin dandeenye jechuudha. Waan takka godhuu hin dandeenye uummata Oromoodhaatiif. Artistii Callaa Carcar as deebi'ee dubbatee hedduun itti gammade jechuudha haasawa isaa sanitti. As deebi'aadhaatiiti uummata kana laalaa rakkoo uummata kanaa kana akka baqataa Yamanitti baqataan yeroo dheertuu biyya kana keessa ture furmaata harkatu qaba. Nuufiyya karaa Qayyi Masqalis ta'us gara UNHCRs ta'us nu dubbachuu dandeessan furmaata nu godhuu ni dandeessan laakiin nama irra nu hojjetee gartee rakkoo teenya tan nu gaafatamuu dhabame nutis rakkoo ni qabna jechuudha. Diigamsi keenya akka Yamanittis jalarraa gubbatti hanga takkaatti jira jechuudha. Diigamuun rakkoodha fiddi malee furmaata hin fiddu ni beeyna dhibbatti diigamsi keenya hayyaman qofaa miti. Oromoon bakka jirtutti diigamaadha yeroo ammaan tanaa keessatti kan Awurooppaa jirulleen diigamaadha. Maaliif nurra wayyaadhaa diigamaa ta'anillee biyya nagaa qabdu keessa jiran diinagdeedhaas harkaanii qaban ammoo akka keenyaa miti achi deemanii nuti ammaa walitti illee dhufnee waan takka mari'achuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan ammoo walitti dhufanii wal mari'achuu ni danda'an. Nuti gabbaanee walitti dhufnee wal mari'achuu hin dandeenyu yeroo ammaan tana.
خناف نور ويات حنجتو خناف سنت تشوليتا ونور ويادا جنة سنت جنة جما غرتي إجنو ديه سودا في أمتا خناف غرتي دبتشو داف سجلة بكتي دبتن أتشي تاني نو دبتشو ندندي سنجتو أكايا منتي كومنتين أستراليا تان كندا دا تان نرويج دا تان مينيسوتا دا هندي خيسانون دبتشو ننديسان تان سودين جرتو تان هولندا تان أمستردام جرتو تان لندن جرتو تان فرنسا جرتو نو دبتشو ننديسان هدرا ربي جاتي دم أورومو بقطع أورومو يا من قامته ميكا أسكيس الله كويس سخنا نوف دبدا سكالين وتها فورماتا نو غافدا نو بربادا إيه نخواتي من نخرقوتي من إسنو ملء هنجرو يتود خناف أكا كوميونتي بياتنا سلا أرانتا نقباني دبنا هنجرو أما كمان جلقبه سنينجي رقوا جايبا خيسي أبان بياتو رقوا جايبا خيسي جير yeroo takka Suudiyaan nu dhaw yeroo takka Israa'eel dhufee nu dhaw yeroo takka Ameerikaa dhufee nu halee harkaa jirtan kanaaf isin nurra wayyaadha wanni jenneef kanaaf gartee rakkoo tana fala itti nu barbaada jechuu barbaade egaa iyyannoon teenya tana akka hawaasa Oromoo Yamanitti kanaan isiniin jechuu barbaada wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh